Oromoo ifaa gaafadhu uummanni sigonni dhaabataa si gargaara ijoollee tana kaanselishinii fuudhitii nuuf kennii siin jechaa jiru ati maal fiduu dandeecha ati nama maatii keetii yaaduu qabdame maatii duuba jiru yaaduu qabda of bichaa osoo hin taane ofiifan jiraadha osoo hin taane haadha keetiif abbaa keetii yaadi duuba kee namni tokko fakkeenya oduu fudhate sababa keetiin akka kaleessa mucaan of ajjeese maalii yaasa namni tokko miidhaan tokko irra gahe maatii keetii hagam akka maal akka irra gahu yaadi. Anu warra jiruuf ani yaadu warra achi jiruuf yaaduu qabda sii galee wannuma fe'illeen ta'u ijoollee tana bakka sanii kaasuuf saqabu sii. Kanaaf ati ammalleen takaleessa osoo hin taane akka mubaarak osoo hin taane akka namummaa fi akka waaqummaa laaltee ijoollee tana bakka sanii kaasuu qabda. Uummata kanas gabbaate ifama gaafadhu ifamni mee mo'atamuu miti mo'achuu. Sigale nama tokko ifama gaafachuu jechuun mo'atamuu miti mo'achuudha. Kana waan ta'eef ati ammallee qadeessa akka afaan nama akka keenya akka ifaalee ilaali uummata kana baay'ee ifama gongora kiyya wallaalummaa fi akka wallaala keetti dhugaa rabbiitti qadeessas keessa bu'ee profaayilii ilaalan hagam akka naquuqaa ture nan beeka. Sigale akka ijoollettis naquuqaa akka ijoollettis baay'ee sitti dhaga'ama. Akka keetti immoo wallaalummaan kee akkasiin taphachaa jiru nan beeka. Kanaaf ati dhugaa dubbachuudhaaf ifama gaafa uummata ifama. Waan nan dubbachuu barbaadu brother. Dhimmi ijoollee kana mubaarektu sobee afuufee guddise malee dhugaa rabbiin sitti akka nam tokkotti ijoolleen kun bakkeetti siin gatamne sii galee. Ijoolleen kun akkomodeeshinii jiru, gadi nyaataa kennamaafii jira, waraqaan isaanii akka hojjetamullee qaamni seeraa qabatee jira. Ittiin beekamtii isaa dabaluuf mandara deemee afuufe malee jechuudha. Ittiin beekamtii argachuuf dhimmi ijoollee kana anaaf abbaa qabeenyaa kana biraan darbu ture. Sii galee ana abbaa qabeenyaa kana faaras nan haasa'a. Amma kaleessa ofee na bira ofeera abbaan qabeenyaa sun. Sii galee na bira ofeera. Ijoolleen kun biraa dhiisanii beekte ijoolleen biraa hojjechaa jiru. Isarraa kana meedikaala galu ijoollee warra jecha warri hojiirra jiran isarraa kana meedikaala galu. Sii galee abbaa qabeenya sana waamtanii kunoocha bilbilataatiin hin kenna asirratti sana asofsuu dandeessu. Kuni rakkoo mubaarik mosannaati. Sii galee ani hojiitti naa deebisa ijoollee itti gaafatamummaa sanan qaba. Ani dirqama kooti. Dhaggeeffadhu brother. Ani dirqama kooti. Waraqaa ijoollee kana hojjechuuf seerri nafarramsiisee jira jedhee haasee laakki kaansileeshinii malee jedhe. Kanaafiyyuu abbaa qabeenyaa sana waamuu dandeessa. Ijoollee warra meedikaala galan illee waamsisuu dandeessa abbaa qabeenyaa sanaan akkasitti jirama. Sii galee. Kanaafiyyuu dhimmi ijoollee kana ammaa booda warri didanii gadi ba'an kun warri mirga yaada nama sanaa agaanii warri maqaa nama sanaa yaada nama sanaa agaanii warri abbaa kaampaanii sanaa ajajamuu didanii gadi ba'anii warri akka barbaadetti jiraana jedhani yookaan har'a hojiirra hin jiranii yookaan immoo akkuma jedhame kaansileeshinii fudhatanii hojii biraan jalqabne. Inni kaleessa sirri taa'ee afuufe inni har'a hin jiran har'a jiroom har'a namni tokko hin jiru sii galee namni tokko hin jiru. Hundumtooti yoo namni gaafatu an harkee keessaa fuudhee rabboon kana booda maaltu harka keessa maaliif fudhata reef jalqabe ofirratti hunda babeesse. Kan namni beekuu qabu namni tokko waan jalqabe xumuru bakka. Kanan eegan illee sanas ta'e kana namni illee kana beekuu qaba. La rabbirra an waan sin jechaa jiru baramaati sin galli la dhimma nama tokkoo taasaa jirta. Dhimmi kun immoo dhimma nama tokkooti miti. Nama tokkoo miti ati kan waliin haasaa jirtu. Kana beekta miti. Nama tokkoo san lafa kaa'eeti maqaa namaa san lafa kaa'eeti walii galaatti. Amma bakka kanatti waa'ee mubaarak gonkumaan dhiisi waa'ee samaa irraa qoota inni nama dhuunfaa mubaarak jiraata bara. Galee inni namni hin jiraatu ilma akkasumatti dhiisa wala kana waan tokko Igali umas wanti gootunya obboleessa kee waa'ee waa'ee samuna kana waa'ee ijoollee gosa sheeshee godhame hin araaram qaba keeti. Ilaane galatooma yaada keessaniif maal isa sinoksa guyyaa lamaan sadan darbe namummaa keessa illee hin jiru dhugaa dubbachuudhaaf ragaroo akka namaatti sinitti naata waan naagalirraatii rafees ka'ee yaada naanneffadhi rakkoon qaban kun. Ijoollee kana sirreessuudhaaf hanga ijoolleen kun banamanii qollofamaniiru hanga ijoolleen kun banamanitti wanti sirratu illee hin jiru. Sii galee abbaan qabeenya umni ijoollee kanaa immoo kufaatiin isaanii harka abbaa qabeenyaa sanaa ajjeesinitti meera walumaa gala waan iftaan immoo itti waltaasifna kun.
Sigale hanga inni qollofame kun banamutti abadan hin danda'amu. Sigale kana yaadni ko. Kanaafuu ati ilaala ammallee Amma kaleessa live irratti waamsifne warra kale waamsifne nuti kana booda dhimma keenya seeratti muraa jedhe haa xumuru. Hanga Mubaariki ani harka keessaa fudheera deebi'aa gara kaampaanii keessatti yoo ijoolleen onnatanii jiru. Beekte ijaara ila goomsamanii jiru waan har'a ruuzii kaballaa tokko bitee asii namni harkaan qabee geessa waan amma afaan sochoofatan kan jireenya borii isaanii abaa jiru uf goomsaa jiru bar. Abadan namni akkas ta'uu hin qabu ofiillee uf dhabuun qabanii waan namni har'a ittoo namni koo guyyaa hundumaa sin gargaaru haati keeyyuu abbaan keeyyuu guyyaa hundumaa sifaan irra akkasii yaa biraazer hundumaa sitti bani. Ala sama disa bira darbaayyuu ana halas lafatti haadhuma ta'uu danda'ame kam jettan jiran ana akkanas akkasuma namarraa. Oyyee naani. Waan akka namni akkasiin jedhu namarraa. Ayyee. Itti yaadi. Sirriitti itti yaadi. Ijoolleen tun lubbuu namaa. waan akka goruun danda'u barmucaan laalla namni waasiimu namni yoo hiishaa waa qabaate carraan hafannaa namni yoo waa hiishaa qabaate yookaan yoo waan tokko nan godhaa yoo ofitti amane waan san godhuu danda'a. Miskiina waan akka hin qabu hifuu Mucaan kun nama nama taasaa jira moo jira naanu. Mucaan kun nama kana qabu maaliidhaan fedhe? mucaan kaampaaniidhaan fide. Impolomentii uffanni kontraata. Namarraa qoy. Maaliidhaan fedhe wala kalamu? Kaampaaniidhaan fide mucaan jechuudha. Sappilaayii jechuudha. Okay, sappilaayidhaan kaampaaniidhaan yoo fide jedhu namni kun maal ta'eera? Ijoolleen kun ijoollee 16 ni beektamte kaampaaniin sappilaayii yeroo tokko hojii ni hojjechisti yeroo tokko ni dhaabdi. Azaan kana booda kaampaaniin kun osuma hojjetan ijoolleen kun guyyaa 8 hojjetan guyyaa 5 hojjetanii gara manaatti deebi'u. Okay. Deebiti kaampaanii sappilaayii jechuudha. Sana booda dhuma takka lama jedhu gaaf kaanitti ijoolleen kun waraqaan isaanis dafee irraa jijjiiramuu didee gara miidiyaatti gadi ba'an akkasumatti fakkaata. Achiin kan baay'ee irraan beeku bara araarumti gadi buunaa mala sheeritti godhe malee. Yoo baay'ee irraan baanee deemne ijoolleen kun dhufanii waraqaa isaanii irraa xumuramne namni kun waraqaa isaa hin hojjetanne akkamitti nama kanillee baasee kaasii danda'a kaasii gochuu danda'a. Mee akkam suubetti kana hundaa akkamitti akkami jedhama? Akkam maal gochuu danda'a inni? Abbaa faamilii anaa seen jira bar umni kufaati ijoollee kana harka abbaa qabeenyaa kanarradha siniin jeera walumaa gala. Kan ammoo borii isaa iftaanii isaallee hin argitu akkamitti fakkaate beekte ifama garuu afaan kee irratti hin qabe. Akkuma amma miidiyaa irra taa'amee haasa'uus miti seera immoo sin caalaas beekee miti. Hundumtoo akka amma harka keessa gashatee as forocee ijoolleellee goomsee burjaajjise kana miti beekte. Ijoolleen ala sanas ta'e kana namni guyyaa 2-3 kana namni ijoollee kana deebisee akka hin dubbisne nan beeka waan miidiyaa kanaallee nan beeka bara. Yoo guddaa torbee tokko sanaan booda hin jiru. Sii galee? Innaa kanaaf iyyuusa yoo dandeessani Mubaarik akka qollofitti ijoollee kana abbaa qabeenya sana deemee haasofsiisee gara hojiitti deebisu. Ijoollee warri hafanii hojii keessatti hafan meedikaala har'a galuu abbaa qabeenya sana yoo barbaadan amma sinii waamsise jechuudha. Faana teessanii haasa'uu dandeessu. Sinii namarraa abbaan qabeenya sun bakka inni jiru kaleessa ofeen haasofsiisee waan tokko kana fanaasee jira. laala geeffate. Ati laala amma yeroo ijoollee kana si harkaa kan fuudhe nama tokko miti kana beekati. Nama tokko miti namni tokko suni. Araanus kenni kaayiroo tokko sanbichaaf kenni. Namarraa wanti ati beekuu qabdu qo'e narraa ni dubbatta. Wanti ati beekuu qabdu ati ammallee bakkuma kaleessaa san jirta. Ati bar furmaata kaa'uudhaaf deemi waan tokko kan kaleessa ta'e kan nama dhimma nama tokko dhiisiti. Ijoollee meedikaala seensisuu kan ammoo namaan mari'attee raawwattee wanti kun bifa kanaan dhumaafii jira haala kanaan dhumaafii jira ani ijoollee kana haala kanaan hanga danda'uun sappoortii nan godha fakkeenyaaf meedikaala seenan yoo ta'e meedikaala seenuu waraqaa meedikaalaa baastee raawwatte waraqaa ashaaraa baastee raawwatte ashaaraa deemuudha waraqaa meedikaalaa dhiyeessitee ijoolleen kinoo meedikaala deemuudha jetteetu osoo uummata gaafatte ati nama tokkoof maamuruun nama
irratti maamuroom taati. Ijoolleen kun bar nama tokko miti nama kun jaati garuu nama tokko maaf mataa jabaata akkas. Namarraa waa gaafata bilis. Warra kaloo dhaggeeffadhu koi. Warra kaloo ilaale. Ati dubbattee waan odeessitu mana jaataa namaa kana kan ciistu dhabaara si baasu footoo nama taateen ala dhagaa. Koi ati hin boba'iin ganyoo biyya kanaa waan natti bobeessu wal isa wallaale bannaati gadi kana bannaata sirraa. Warra akkasii eebar warra. Namarraatu isin koi mucachi isin irraa hubbatni nyaatu maaf isin eegsisa. Maal bobaati masirraati. Armalloota. Wallahi lazim. Garuu yoo nadhoon takka birrii sirratti fidattee ana sirraa kaffalaaf ishee. Isuma dhugaa. Isaanii rakkoon qabu. Gibroonni akkam ta'uu fedha jiran gibroonni. Ilaaltanii narraa kaffaltu. Sheer godhaa maan namni nama ajaa'iba. Sheer godhaa. Gibroonni bakka nu eegamu hunda nu jala yaatee baree namicha namarraa qoy si jaalatan lubbuu jirillee si jaalatte. Ajandaan ko Itoophiyaa raase rakkoon qabu. Ajandaan ko Itoophiyaa wallahi. Sheer godhaa. Ani ko baaraali mana gadi tokko faana ajandaa kana ajandaa keessan yoo gartee akka furmaata hin qabne. Persentiin diinamii shan warra jaallatee beekar. Nama ati bakka geetta deebiina maal deebisin. Kachaal waan biraa godhuuf yoo hin dandeenye taate akkana gochuu hin danda'u jedhi malee irra deebitee mubaarakii akkana jecha akkasuma ati jecha Eeshi abbaa faamilii yoo kaansileeshinii birrii barbaachise biiftoo maaliin tummaa taatee Laadhi si baga godhe baga galabbateetti dhiibe harmallaan Dubaay ofii nama jala yaati mishi. Kufaatiin isaanii harka abbaa qabeenyaa kana siniin jeera. Yoommoo akka namummaatti kaansileeshinii isaanii fuudhii yeroo ta'ani birrii hin qabu. Sinii galee birrii sumunii tokko hin qabu. Sinii galee kanaaf iyyuusa ijoolleen kun yookaan kaansileeshinii isaanii hin fuudhamne yookaan hojiitti hin bobba'ane bakkee qixa lamaan jiru. Yookaan gara hojiitti akka deebi'an yookaan immoo kaansileeshinii isaanii hin fuudhamne bakka biraa akka deeman kana bichaa tumsa yoo jiraate na bukkee abachuu dandeessu. Yookaan hin taane akkuma labsiin bayametti harkuma obbo Mubaarik akka ijoolleen kun jiran akkuma qolloo fetti akkuma jammaretti akka xumuru kabajaan isin hin beeksisa. Ammaa booda miidiyaa kanarratti sinfaane garuu kabajaan isin kabaja. namarraa dhagaye ati maal akkuma wal dubbii Bakka ani kabaja isiniin qaba isin kabaja. Obboleessa kooti bakka. لا إله ati namarraan mubaarak saa kudhanii hin jedhin dhiirti mubaarak hin jettu yoo danda'u ijoollee dhimma ijoollee fiti cal'istee miidiyaa irra gasti nama deemtaa ajandaan goorin akkas dhiirti takkatti kudha irra danda'u takkatti dubbattee bakka ijoollee hojii deebitee hojjattee waraqaa sanni hojjetan kan yoo hin danda'amne kaasili hin baataa kaasili malee ilaamee jedhaa oolin Saase bakka walumaa gala haasee tumuree bakka walumaa gala maali walumaa gala haasee tumuree godaan naante sin koppi linki godhaa maal jettaa bin jira bar ani beeku jechuun ati waan maal ayya bakka rakkoon qabaasaa gamme gasti gubbaa bu'e musiidhaa bar Mubarak kan inni jedhu Mubarak ko akkuma nama kamiyyuu jechuudha akkuma fooloorsii guddaa qabu akkuma ijoollee Oromooti sagalee ta'u ijoolleen otoonni deemaa jiru sheeritti godhan Mubarak dhaqee ijoollee kana sagalee ta'e akkuma nama kamiyyuu jechuudha Mubarak ijoollee rakkattoota illee ni gargaara nama hundaaf sagalee ta'a ijoollee kana qofaaf miti kan Mubarak sagalee ta'u yeroo mara Mubarak maaliif turtaa namarraa yeroo mara Mubarakidha kan si wajjin bareetee ijoollee kana biyyarraa fide. Har'allee taanaan borullee taanaan ijoolleedhaaf sagalee ta'eera bakka akkuma Oromoo maraaf sagalee ta'u Mubarak ijoollee kanaaf sagalee ta'e nama kuma sadi gidduu Mubarak ijoollee kanaaf sagalee ta'ee jira kanuma kanarraa kana sagalee waan ta'e hin qabu itti gaafatamummaa isa fudhatee isatu natu kaansileeshinii fuu anatu hojii sin gashee ijoollee kennuu fididdanka isammoo guyyaa sadi muduu nama kuma sadi irratti yeroo sin kadhatu Renfa waan kana sin qabu garagalchu jedhee maali warra jala deemee Mubaarakiin faarfatuuf sintu isatu siniif gooftaa malee gonkumaa Mubaarak anaaf ila hanga qeensa turii nama tokko anaaf gooftaa miti si galee
Mubaarak jechuun akka nama tokko nama garaa udaanii waan hin jedhamu gara murasinitti nama garaa udaanii ummata biraa waan qabuuf ijoollee kana nama garaa udaanii jedhamu gooftaan immoo Yesuus Kiristoos qofadha. Mubaarak gooftaa miti. Amma gassi baasuun danda'a dhufe. Amma kana. Amma dhufe iddoo jiraatu jirtu gassi baasuun danda'a. Nadheen faana gangaladhu deemiti. Maqaa namaa dha'uun dursa. Okay. Wal beekna. Sorry.